Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti hima Annaimaa Umari. Sirni badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa kaleessa galgala Finfinnee hoteela Ililliitti adeemsifame. Badhaasni kun qopheessummaa faawundeeshinii artistii Haacaaluu Hundeessaatiin kan dhiyaate yoo ta'u kaadhimamtoota akaakuu dorgommichaa keessa injifattootaaf beekamtii fi badhaasa kenneeti jira. Muhammad Fantaallee gabaasa bal'aa qindeessee jira. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa kanaan ogeeyyiin damee muuziqaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan badhaafamanii jiru. Wallee muuziqaa filatamaatiin Sisaay Asaffaa badhaasa waancaa fi birrii 100 yoo badhaafamu. Jedaloo filatamaa sirba cimaa fi viidiyoo muuziqaa bareedatiin ammoo Yoosan Geetahuun badhaasa waancaa fi qarshii badhaafamee jira. Qindeessaa muuziqaa cimaatiin ammoo aartist Daawit Taaddasaa badhaasa waancaa fi birrii 100 kan badhaafame yoo ta'u akaakuu sineemaatoogiraafii filatamaatiin aartist Shimallis Taaddasaa badhaasa fi birrii 100 injifateera. Akaakuuwwan dorgomichaa biroon daayireektara filatamaa fi ediitaraan amansiisaa ifaa kan injifate yoo ta'u Dr. Kabajaa aartist Alii Birraa ammoo badhaafamaa bara jireenyaa ta'ee jira. Saganticha irratti aartistoota gameeyyii seenaa muuziqaa afaan Oromoo keessatti maqaa gurguddaa qaban sadiif kennaan mallaqaa kennameera. Aartist Aloo Daawwee, aartist Ibraahim Aadamee fi aartist Zariuu Wadaajotiif kennaan mallaqaa qarshii 100 fi 50 tokko isaaniif kan kenname yoo ta'u kaayyoo faawundeeshinichaa keessaa tokko aartistoota gameeyyii deeggarsa barbaadaniif deeggarsa taasisuu ta'uunis waltajjicha irratti ibsame. Faawundeeshinichi ogeessa suuraa adda addaa kanneen suurata seena qabeessa garaagaraa Haacaaluu Hundeessaa kaasaniif beekamtii kenneera. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa bara 2021 yaadannoo wareegama waggaa tokkoffaa aartistichaa irratti kan bu'uureffame yoo ta'u badhaasni Haacaaluu karoora faawundeeshinichaa hojichi hiikame isa jalqabaa ta'uun himamee jira. Gara fuulduraattis badhaasni kun waggaa waggaan caalmaatti ol guddataa akka deemu himamee jira. Haati warraa artistii Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisoo dhugaan Haacaaluu harka Laamroot Kamaalii fi warra diraamaa sobaatiin burjaajii uuman keessa jira jette. Hayni Haacaaluu bahuu akka qabus dhaamsa dabarsitee jirti. Dabalata qabna. Sirna badhaasa Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti adeemsifame irratti haasaa kan taasifte aadde Faantuu Damisoo hundi keenya kaayyoo fi mul'ata Haacaaluun wareegameef galmaan ga'uuf hojjechuu qabnaa jette. Jaalalaa fi kabaja olaanaa uummanni Oromoo maatii Haacaaluutti agarsiiseef maqaa artistii Haacaaluutiin isin galateeffadha jechuun dubbattee jirti. Sadarkaa badhaasaa maqaa artistichaatiin eegalame kana ol guddisuun awaardii guddichaa Afrikaa akka ta'uuf ni hojjetamaas jaamee jira. Sirna badhaasaa kana irratti dhimmoota waa'ee artistichaa ilaalchisuun ka'an hedduuf ibsa kan kennite Faantuun Haacaaluun erga ajjeefame as dhugaan isaa biyyattii nagaa dhoorgatee jira jechuun dubbatte. Yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo Haacaaluun wareegama kaffaleef akka baalaatti harca'aa jira jechuun haala Oromiyaa keessa jiru ibsite. Dhugaan Haacaaluu harka Laamroot Kamaal keessa jira jechuun haqa Haacaaluu dhoksuuf diraamaawwan adda addaa qindaa'aa akka turanis dubbattee jirti. Haceekoo wareegamuu kee irratti hunduu harka keessaa qaba. Amma dhugaa kee baasanitti eenyumtuu anaaf qulqulluu miti. Qulqullummaa ofii abbaatu mirkaneeffata. Wareegamuu isaa keessaa qaamolee hedduutu harka qabaa jechuun kan dubbatte Faantuu Damisoo dhugaan Haacaaluu waaqaa gaditti warra diraamaa nurratti hojjetanii fi miciyyoo gaafa inni ajjeefame isa bira turte harka jira jette. Haceekoo dhugaan kee waaqaa gaditti warreen diraamaa nurratti hojjetan dhugaa kee dhoksan micayyoo si bira turtee fi namoota si ajjeesuuf ajajaman bira jira. Haceekoo yoo naaf eeyyamte gaafii isaan gaafadhu dhiifama guddaa waliin. Laamroot Kamaal miseensa damee basaasa mootummaa olaanoo ta'uu ishee kan himamu guyyaa gaafa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee jalqabaa hanga dhumaa isa bira akka turte mana murtiitiif himtee turte. Haa ta'u malee manni murtii olaanaa fi waliigalaa federaalaa Laamroot Kamaal yakkicharraa bilisa jechuun hidhaarraa ishii hiikuunsaa turee jira. Ajjechaan Haacaaluu irratti raawwatamee gochaa gara jabinaa mootummaan Impaayera Itiyoophiyaa bulchan dhufaa Dabraan ilmaan qarootaan irratti raawwatan irraa itti dhufeedha jee Abaawun
Koongirensii Federaalaa Oromoo gama isaatiin qabsaa'ota ajjeesuun qabsoo Oromoo uf duuba hin deebisuu jeeti jira. Yaadannoo ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa sababeeffachuun ABO fi KFO'n ibsa baasanii jiru. Muhammad Fantaallee ammaas dabalata qaba. Waggaa lammaffaa wareegama artistii Haacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo qophiilee garaagaraatiin yaadatee jira. Paartileen gameeyyiin Oromoo lameen ABO fi KFO'nis guyyaa kana sababeeffachuun ibsa baasanii jiru. Adda Bilisummaa Oromoo ibsa isaatiin dargaggoonni ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa balaaleffachuun gaddaa fi mormii qaban ibsachuudhaaf baanis haala suukanneessaadhaan ajjeefamanii jiru jedhe. Firoottan Haacaaluutu bakka gadda ta'anii jiranitti humnoota mootummaatiin ajjeefamuus yaadachiisee jira. Ajjechaan Haacaaluu irratti raawwatameen gocha gara jabina murnoonni impaayera Itoophiyaa bulchan dhufaa dabraan ilmaan qarootan irratti raawwatan irraa itti fufeedha jedhe ABO'n. ABO'n hoggantoonni siyaasaa Oromoo, qondaaltonni, miseensonnii fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo ajjecha Haacaaluu booda mana hidhaatti guuraman akka gadhiifamanis gaafateeti jira. Artistoota fi gootawwan Oromoo qaqqaalii sirna cunqursaa Itoophiyaatiin wareegaman hundumaa miira jagnummaatiin yaadachuu ibse ABO'n. Gumaan Haacaaluu fi fakkaattota isaa kan bahu yoo qabsoon jabaatee finiine qofa ta'us ABO'n hubachiisee jira. Ajjechaan Haacaaluu fi deeggartoota isaa dargaggoota gocha kana balaaleffatanii fi miseensota maatii isaa irratti raawwatame hanga har'aatti haala iftoomina qabuu fi qaama walaba ta'een hin qoratamne kan jedhe ABO'n. Ajjechaan Haacaaluu irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratame uwwisa seeraa barbaachisaa akka argatuuf gaafachuu cimsee kan itti fufu ta'uu beeksisee jira. Uduma qabateen yaadannoo wareegamuu waggaa lammaffaa artistii Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun KFO'nis ibsa baasee jira. Duuti isaa humna qabsoo Oromoo kan cimseedha jedhem Koongiresiin Federaalawaa Oromoo. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga wareegamee har'a waggaa lammaffaa isaa xumureera kan jedhe KFO'n sirba Haacaaluu qofa osoo hin taane bakka Haacaaluun dhaabbatee nama wajjin dubbate gaaffii fi deebiin inni gaazexeessota wajjin geggeesse umurii sirna cunqursaa gabaabsee jira jechuun Haacaaluu yaadateeti jira. Haacaaluun kan ajjeefame calluma jedhamee miti kan jedhe KFO'n itti yaadamee itti xiyyeeffatamee akka ta'e hubachiisee jira. Tarkaanfiin du'a isaatii as lammiilee Oromoo keessumaa immoo miseensotaa fi deeggartoota KFO irratti fudhatame ragaadhas jedheera. Geggeessaa reeffa Haacaaluu sababeeffachuun miseensonni KFO adamsamanii qabamanii mana hidhaatti darbatamuus ibseera. Ajjechaan qabsaa'ota irratti raawwatamu qabsoo Oromoo gonkumaaf duuba hin deebisu kan jedhe KFO'n haqni Haacaaluu bahuu akka qabu hubachiisee jira. Sodaa carraa Haacaaluu dhaqqabe keessaa bahuuf ammallee qabsoon aarsaa guddaa gaafatu fuuldura akka jiru hubachuun barbaachisaa akka ta'e KFO'n dhaamsa dabarseera. Addi Bilisummaa Oromoo fi Koongiresiin Federaalaa Oromoo mariin hunda hin hirmaachifne biyyattiitti bu'aa fiduu hin danda'u jaani. Mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin kophaatti mari'achuuf sochiitti jira jaameeti jira. Waraanni Bilisummaa Oromoo gama isaatiin mariifis waraanaan faayidaa Oromoo mirkaneessuufis qophii ta'uu himeeti jira. Muhammad Fantaallee ammaas dabalata qaba. Mootummaan Itoophiyaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Tigraay bulchuu waliin mari'achuuf jedha. ABO fi KFO'n mariin rakkoo biyyattii furuun murteessaadha jedhan. Immoo mariin taasifamu hunda hin hirmaachifne taanaan bu'aan fidu jechaa jiru. ABO fi KFO'n mootummaan akkuma rakkoo kaabaa mariin hiikuuf murteesse humnoota naannolee biroo keessa jiru waliin mariin rakkoo furuu qabaa jedhanii jiru. Keessattuu wal waraansa naannoo Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiruun gaaga'amni hamaan gahaa jiraachuu eeranii mariin humna tokko qofa waliin godhamuun Itoophiyaa keessatti nagaa fiduu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Hoogganaan waajjira KFO Buxrunaa Gamtaa raadiyoonii sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin kallattii maratti walitti bu'iinsi waan jiruuf qaamolee mara hirmaachisuun dirqamaa jedhan. Hoogganaan qunnamtii uummata adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniitiin qaama tokko cinaatti dhiibanii qaama tokko waliin mari'achuuf yaaluun rakkina biyya kanaa furuu caalaa kan akkaan hammeessu ta'uu dubbatan. Waan ta'eefis mootummaan waraana bilisummaa Oromoo dabalatee humnoota hidhatan mara waliin mariif taa'uu qabaa jechuun hubachiisanii jiru qondaalonni KFO fi ABO. Ministeer Deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa humnoota Oromiyaas ta'ee naannolee biroo keessa hidhatanii socho'an waliin mariin hin taasifamu jedhan. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Daatar Biigama isaaniitiin yoo mariin haqa qabeessa ta'e jiraate WBO'n yeroo kamuu mariif qophiidha jedhan. Haa ta'utii garuu mootummaan haaldureewwan kaayaman guutuu akka qabu himanii jiru. Ajajaan waliigala waraanaa bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa gama isaatiin WBO'n yeroo kamuu caalaa jabina akka horate himee tibba kana. Afgaa fi BBC waliin taasiseen magaalaa eegumsa guddaa qaban WBO'n seenaa akka jiru beeksise.
Woboon marii akka qabeessaaf qophii ta'uu eereem marii akka qabeessan taane fi faayidaa sabaaf hin argamsiifne irratti hirmaachuuf garuu fedhii kan qabne dubbate. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu haaraa leenjisee eebbisiise. Woboon akka jeetti eebbi kun dilbata dabre zoonii lixaatti raawwatame. Loltoota waraana bilisummaa Oromoo kumaan lakkaa'aman leenjii loltummaa fi siyaasa yeroo dheeraaf fudhatantu eebbifamee jee. Woboon qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo sirna eebbaa sana irratti argaman woboon humna jabaa sabaaf gaachana itti ta'u horatee jira jaani. Woboon dandeettii loltummaa fi baay'ina waraanaa sadarkaa olaanaa irra jiraachuu eeranii humni haaraa leenji'ee ba'e imala qabsoo akkaan kan saffisu ta'uu dubbatanii jiru qondaalonni waraanichaa. Humnoonni mootummaa bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromootiin dandamachuu dadhabanii olaantummaa woboo akka jiru eeranii olaantummaa kana daran cimsuun akka barbaachisus himaniiti jiru. Uummanni Oromoo bakka maratti waraana isaa cimsachuu akka qabu ajajoonni woboo dhaamsa dabarsaniiti jiru. Siidaan Jeneraal Waaqoo Guutuu Baalee magaalaa Roobeetti ijaaramuun eebbifame. Gaafii uummataa yeroo dheeraa kan ture ijaarsi siidaa Jeneraal Waaqoo Guutuu addabaabaayii yookaan marfata magaalaa Roobeetti ijaaramuun eebbifameeti jira. Ijaarsi siidaa kana birrii miiliyoona 21 kan fixe yommuu ta'u siidichi marfata Jeneraal Waaqoo Guutuu boca holqa soofumar qabu irraa dhaabbate. Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo Oromoo keessatti qabsaa'ota adda durummaan waamaman keessaa gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa dhaadannoo joon kan yaadataman Jeneraal Waaqoo Guutuu sirna gita bittaa mootota Itoophiyaatti finciluun ibidda diddaa gabroonfattootaatti qabsiisu seenaan isaanii ragaa baha. Mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qawwee kaasee bosona gaarreen Baalee kan seene Jeneraal Waaqoo Guutuu umrii isaa guutuu mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsaa'ee jira. Bara 1943tti Muhammad Gadaa Qaalluu fakkeenya godhachuun diddaa sirna gita bittaa kan jalqabe Jeneraal Waaqoo Guutuu biyyoota ollaa kanneen akka Somaaliyaa irraa qawwee fudhachuun sirna feewudaalizimii fi dargiin lolaa ture. Murannoo fi kutannoon gootichi kun qabsoo irratti qabu dhaloota har'aaf xurree qabsoo saaquun dhaloonni akka isaan dhaaddatu taasiseeti jira. Mootummaa fonqolchuun kan himataman gaazexeessitoonni ONN dabalatee hidhamtoonni siyaasaa biroo isaan waliin himataman dheengadda mana murtii waliigalaa Oromiyaatti dhiyaatanii jiru. Mana murtiitti dhiyaachuun isaanii kan marsaa 11ffaa ta'uutu ibsame. Dhaddacha dabree irratti dhimmi isaanii abbaa seeraa biroon akka ilaalamuuf iyyatanii turani. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa waxabajjii 28 bara 2022 dhimma akka abbaan seeraa jijjiiramuuf shakkamtoonni kunneen gaafatanii turan kufaa gochuutu addeeffame. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa akka abbaan alangaa himata isaa fooyyessee dhiheessuuf ajaja dabarsuun ni yaadatama. Manni murtii ta'ee guyyaa beellamaa itti qabachuun akka isaan mana hidhaa keessa turan gochaa akka jiruu fi mirga hidhamtoota kana sarbaa jiraachuu adeemsa seeraa loogiin guutame kana irraa hubachuun ni danda'ama jechuun ogeeyyiin seeraa ni qeequ. Godina Baalee aanaalee garagaraatti sababa dheerachuu hongeetiin uummanni balaa beelaatiif saaxilamuun miidhamaa jiraachuu dubbatu. Aanaa Gurra Dhaamolee keessatti sababa beelaa fi waraanaatiin lubbuun namaa dabartee jirti jaamee jira. Siraaj sabaaf dabalata qaba. Hongee kutaalee Oromiyaa garagaraatti mudateen godinni Baalee godinoota miidhaaf saaxilaman keessaa isa tokko. Hongee Baalee mudateen lubbuu namaaf beelladootaa danuun gaagaamteetii jirti. Erga beelladoonni dhumanii booda tibba kana ammoo lubbuun namaa sababa beelaa fi haleellaa humnoonni daangaa ce'anii raawwataniin badaa jiraachuu jiraattonni garasii dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Akka jiraattonni OMN himanitti aanota godina Baalee kanneen akka Gurra Dhaamolee, Harannaa Bulluq, Sawweenam, Raayituu, Daawwee Sarar, Daawwee Qaacaniif kanneen biroo keessatti uummanni balaa beelaa hamaaf saaxilameetii jira. Aanaa Gurra Dhaamolee gandoota akka Hokkoltum, Turjii fi Habroonaa keessatti uummanni beelaaf saaxilamuun lubbuun darbaa akka jirtu jiraattonni himaniitii jiru. Jiraataan achii dubbifne akka jedhutti ji'oota 3 darban kana keessa gargaarsi tokko uummata hin dhaqqabne. Sababa kanaan baatii 3 kana keessa maanguddootaa fi daa'imman dabalatee namoonni 28 beelaan lubbuu dhabaniitii jiru. Aanaa Dhaamolee kana keessa naannoo Jibrirraa gadi yoo Hokkoltuu, Turjii, Habroona. Hokkoltuu, Turjii, Habroona.
ji'a sadiif deebinaa nyaanni takkaan dhufneef uummata kana nyaata takkaan arganne. Deeggarsi namoomaa naannoo kanaaf ergame sababa humnoota naannoo Sumaalee hidhataniin daangaa irra socho'aniin magaalaa Jibrii bira darbeem uummata dhaqqabuu hin dandeenye kan jedhu jiraataan kun konkolaataan tokko ammoo guyyoota muraasa dura hidhattoota naannoo Sumaaleetiin raayyaa ittisa biyyaa harkaa saamamee jira jedham. Amma dheengadda makiinaa lama moo sadii midhaan wayii fe'amee Jibrii ga'ee Somaalonni warri naannoo san qubatan yoo qilleensarraan ta'e malee nu keessan karaa kanaan uummata sanii nyaanni hin dhabu jettee dhoorgite midhaan fe'amee achi dhufe suni achitti Jibritti bu'ee lafa san jira jechuudha. Humniti isaanii karaa bantee uummata ni geessitu waan lafarra hin jirreetu uummanni sun akka hamaa du'aa jiraachuu isaanii ka arginu jecha. Makiinaa tokko fe'anii deemanii warri federaalaatis walii himanii makiinaa tokko midhaan fe'amee osoo deemu yoo inni deemu itti yaa'anii tumatti dhukaasanii waraana federaalaa irraa ari'atanii uummanni Somaalee saamee ummata sana osoo hin ga'iin hafe jechaa sunis. Jiraataan biraa ganda Jibrii irraa dubbifne akka jirutti hidhattoonni Sumaalee naannoo kana qubatan ummata kanaaf akka deeggarsi hin dhaqqabne taasisaa jiru. Mootummaan ammoo ummata beelaan dhumaa jiru baraaruuf sochiin taasisaa jiru laafaadha jechuun komatam. Sababa beelatiif namoota 28 du'e karaan tokkochi akka bayan isaanii gaditti karaan bahu hin jiru. Ganda Habroona, ganda Hokkoltuu, ganda Afurii, ganda Hokkoltuu karaa bahan dhabuudhani miidhaan uummata dhagaye uummanni sababa beelatiin namni du'e namoota nama 28 nama 11 namni dhiiraa nama 9 ijoolleen ammoo daa'imman namni dhume nama 8 jecha namni garaa qofaan du'e ka sababa lolaatiin. Humnoonni mootummaa naannoo Somaalees haleellaa uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuu kan dubbatan jiraattonni daandiin gandoota akka Hokkoltuum, Habroonaa, Turjii fi kanneen biroo wal qunnamsiisan humnoota naannoo Somaaleetiin to'atamuun uummanni marfamee rakkoo keessa jira jedhan. Uummanni beelaa fi haleellaa humnoota daangaa ce'aniitiin haala hamaa keessa jira kan jedhan jiraattonni rakkooleen naannichatti mudatan sababa gurra miidiyaa hin dhaqqabneef rakkoon uummataa mul'ataa akka hin jirre jiraattonni ibsaniitii jiru. Aanaa Harannaa Bulluk ganda Malkaa Arbaarraa odeeffannoon Oromiyaa miidiyaan neetworkii argate akka mul'isutti sababa dhabamuu roobaatiin midhaan facaafame gogee baduun uummanni gargaarsa malee miidhamaatii jira. Aanota godinichaa biroo keessatti haalli wal fakkaataan mudataa kan jiru yommuu ta'u deeggarsi lubbuu baraaruu fi nageenya uummataa eegsisuun atantamaan uummata yoo hin dhaqqabne gaagaamni namoomaa hamaan mudachuu mala jechuun jiraattonni yaaddoo qaban ibsaniitii jiru. Dhimma kanarratti bulchaa aanaa Gurra Dhaamulee obbo Bayaan Xaayir dubbisuuf irra deddeebinee bilbilis bilbila hin kaasanii. There is no answer on the number you have dialed. Yaaliin qaamolee mootummaa garagaraa dubbisuuf goones hin milkooyne. Gaanfa Afrikaatti uummata balaa beelaatiin miidhame gargaaruuf kan oolu deeggarsi doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 72 dhaabbata nyaataa qonnaa addunyaatiin gaafatame. Waajjirri qindeessa deeggarsa namoomaa UN ammoo Oromiyaa qofa keessatti namoonni miiliyoona takkatti siiqan sababa waraanaa fi hongeetiin buqqa'anii jee. Komishiniin olaanaan dhimma baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaatti namoonni miiliyoona 28.4 deeggarsa barbaadu jeeti jira. Siraaj sabaaf gabaasaa bal'aa qindeessee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaan biyyoota gaanfa Afrikaa balaa beelaatiin miidhaman gargaaruuf deeggarsa doolaara miiliyoona 100 miiliyoona 72 gaafate. Dubbi himaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Steven Dujarric ibsa kibxata darbe kennaniin biyyoota gaanfa Afrikaa 4 jechuun Itoophiyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti lubbuu namoota miiliyoona 5 baraaruudhaaf akka kaayeffatan ibsaniitii jiru. Dhaabbatichi hanqina wabii midhaan nyaataa naannichaa fooyyessuudhaaf lubbuu beeyladootaa akkasumas kan namootaa baraaruuf hojjetaa jiraachuu ibseetii jira. Gargaarsi gaafatame kun mallaqa kallattiidhaan namoota balaa beelaa keessa jiraniif harkatti kennuun bakka qubannaa fi haala fayyaa mijeessuun nyaata beeyladootaa dhiyeessuun sanyii midhaaniif meeshaalee qotiinsaaf gargaaran bituun akkasumas boolla bishaan dhugaatii qopheessuuf kan oolu ta'uu ibsameetii jira. Gama biraan komishiniin olaanaan dhimma baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii namoota balaa hongeetiin gaanfa Afrikaa keessatti miidhamaniif doolaara miiliyoona 42 gaafate. Dubbi himtuun dhaabbatichaa Shaabiyaa Maantoom akka ibsanitti biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti namoonni miiliyoona 28.4 gargaarsa barbaadu. Gargaarsa komishinichi gaafate keessaa miiliyoonni 22 namoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi naannoo ummatoota kibbaa keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaan gargaaruuf kan ooludha. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa ammoo gabaasa tibbana baasee walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun lammiileen hedduun lubbuu dhabanii jiru, kumaatamaan qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiru jedhe. Dhaabbatichi hanqina nyaataa kaaba Itoophiyaatti mudateen lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadanii miiliyoona 13 dhaqqabuu
ibseetii jira. Kibba Oromiyaatti sababa hongee fi walitti bu'iinsaatiin namoonni 400 fi 98 tilmaamaman qe'ee isaaniirraa buqqaanii jiru kan jedhe dhaabbatichi. Oromiyaa lixaatti namoonni 500 olitti tilmaamaman sababa walitti bu'iinsaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaanii jiru jechuun ibseetii jira. Akka dhaabbatichi jalqaba bara kanaa ifoomsetti Oromiyaa dabalatee bakkeewwan biyyattii garaagaraatti hanqinni nyaata madaalawaa fi barbaachisummaan tajaajila fayyaa dabalaatii jira. Kibba Oromiyaatti sababa waraanaan fedhiiwwan gargaarsaa dabaluun lammiileen 100,000 lakkaaman akka gargaarsa hin arganne danqamanii jiraachuu dhaabbatichi ibseetii jira. Godina Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti erga ebla bara 2022 beeyladoonni 47 du'anii jiru. Aanaalee Harargee Bahaa 4 jechuun Gorsum, Baabbilee, Miidhagaa, Tolaa fi Fadis keessa namoonni hedduun godaananii jiraachuu ibseetii jira. Lammiilee sababa waraanaatiif hongeetiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqaan kanaaf deeggarsi taasifamaa jiru laafaa ta'uun dhaabbatichi hubachiiseetii jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabanne isaan gaammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.